Barattoota keenya deebinee jirra. Baga nagaan dhuftan jennee jirra. Kutaa kana dura waa'ee inzaayimii waa tokko tokko wajjin ilaalleerra. Kutaa kana irratti immoo hojii inzaayimii maal akka godhu wajjin ilaallaa jechuudha. Function of enzyme kan jennu jechuudha. Kaataalistii jechuun si'eessituu jechuudha. Wanta keemikaala wanta mul'aatiinsa keemikaalaa ispiidii isaa ol kaasu kan ispiidiin isaa akka dabalu goosisu keessa kaataalistiin isa tokkodha. Moleekiyuuliin tokko nyaachuudhaaf jalqaba sufficient energy qabaachuu qaba. Anniisaa gahaa qabaachuu qaba ol nyaachuudhaaf. Anniisaan wal nyaatisa san akka ka'uuf start gochuudhaaf gargaaru activation energy jedhama. Akka jalqabuuf gargaaru activation energy jedhama. Fakkeenyaaf substance yookaan wanti A wanta B wajjin wal nyaatisa yeroo geggeesse A plus B AB nu kennuu danda'a jennee yaaduu dandeenya. Haa ta'u malee seenaan guutuunsaa kanaa miti. Equationichi maal gochuu danda'a? Information reactantii fi productii qofaasaa lafa nu kaa'uu danda'a. Garuu maaltu akka gaggeeffamaa jiru tokkoon isaanii gadi bu'ee nutti himu. Jalqaba reactantiidhaa fi reactantichi tabba yookaan tabba kan jedhu kana activation hill kan jennu kana ol bahuu qabu. Maal jechuudha? Energy reaction sanii barbaachisu argachuu qabu. እና reaction A plus B is equal to AB kan jedhu kun activation hill kan akka ol bahu wanta agarsiisu illee hin jiru tokko. Reactantichi activation clip kana ol ba'uunsaa dirqama under normal condition itti molecule of A fi B ni amma xiqqaa qofa kinetic energy kan qabanii activation kana ba'uu kan gargaaran. Kanaafuu slowly ba'u. Si'eessitoonni maal godhu hin barbaadu. Reaction kanaaf hin barbaadu si'eessitoonni. Maal gochuudhaaf? Activation energy low gochuudhaaf barbaadu. Kaataalistiin kanaafuu maali? Kaataalistiin wanta wal nyaatisa keemikaalaa saffisiisuu fi activation energy lower gochuudhaaf gargaaru jechuudha. More reactant molecule can meet the lower energy requirement and so the reaction kana jechuun maal jechuudha? Reactantii baay'eetu anniisaa xiqqaadhaan gara productiitti geeddarama. Yeroo si'eessituu fayyadamnu enzaayimiin of jijjiiramuu kanaafuu irra deddeebinee fayyadamuu waan dandeenyuu fi enzaayimiin xiqqaan sabistreetii baay'eedhaaf saffisiisuudhaaf akka gargaaru kana dura hubanneerra laalleerra jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanu maalidha? Free energy jira, course of reaction jira. Jalqaba reactantiin akkas ba'a. Kun maal yeroo an catalyzed hin ta'in. Erga catalyzed ta'e activation energy maal ta'a? Gadi xiqqaataa fi productii salphumatti argannaa jechuudha. Productii salphumatti argannaa jechuudha. Enzaayimoonni akkamittiin lower godhu? Erga activation energy lower godhu taate akkamittiin godhu? Akkamittiin fayyadamanii godhu kan jedhu ibsuudhaaf moodeloota lama jira. Moodelni jalqabaa bara 1894tti namticha lammii biyya Jaarmanii Fisher jedhamu kan qophaa'e Lock and Key model kan jedhu jira. Bara 1958 Koshlandiin kan qophaa'e jira Induced Feed model kan jedhu jechuudha. Garuu lamaan isaanii kan ibsan akkamittiin enzaayimiin activation energy lower godha kan jedhu ibsan. Akkaataa ibsa isaan irratti garaagarummaan kan jiru. Keessumattuu akkaataan sabistreetiin active site irratti bind ta'u yeroo ibsani garaagarummaa qabu isaan. Garaagarummaa qabu. Mee Lock and Key modelii kana halaala. Lock and Key modeliin kuni shapein sabistreetiidhaa fi shapein active site complementaryidha. Wal fakkaata. Kanaafuu shapein
akka qulfiidhaa fi gaanii walitti galuu miire qulfiin tokko tokko irratti galuu hin danda'u. Akkasii tokkoon isaanii waliif kompilimentariidha. Kanaafuu walirratti walitti galuu jechuu barbaadeeti. A useful way of thinking complementary shapes is to think fakkeenyaaf hanqaaquu yoo ilaalte hanqaaquu ilaalte hanqaaquu kuni sirrumatti dhufee gubbaadha baay'inditti ta'aa mire itti galaame akkas walitti galuu aktiif saayitiidhaa fi saabistireetiin akkasitti walitti galu jedhanii ibse namtichi FSH jedhan kun akkasitti walitti galu. Hanqaaqichi ala bahuu hin danda'u dhufee keessa seena waan ta'eef akka komplimentarii waan qabaniif jedhee ibsa. Komplimentarii maal jedhe gabaabumatti sana booda erga wal keessa galanii dhufanii walitti maachi godhanii booda maal uumuu enzyme substrate complex kan jedhamu uumuu jedhee ibsa. Kana akkas gochuun isaanii kompleksii kan uumuun isaanii reaaktaantii teenshinii keessa galcha. Kana booda activation energy lowered ta'a. Reactionichi hin gaggeeffamaa sana booda productiin hin uumama jedhee ibsa. Fisher kan jedhamu kun lock and key modelii gabaabsee akkasumatti ibsee for example non catalyzed pathway yeroo ilaalte reactant A plus reactant B productii si kennuu danda'a. Kun garuu seenaa guutuu isaa siin ibsu. Garuu catalyzed kan ta'e yeroo fudhatte jalqaba reactantii jira lammaffaa reactantii eda'uu reactantii A eda'uu reactantii B eda'uu enzyme si'eessituu sana gidduu galchanii sana booda intermediate complex kan jedhamu uumama sana booda product plus enzyme maaliif enzymein unaltered waan ta'eef enzymein hin jijjiiramu jechuudha. Enzymichi hin jijjiiramu. Moodeliin kun enzyme substrate complexin intermediate dha jedha. Intermediate dha jedha. Kuni daandii walnyaatinsaa kana keessatti kan uumamu yeroo ta'u annisaa xiqqaa barbaada normal pathway dha. Garuu dadhabbinni isaa tokko akkamittiin intermediatein sunu annisaa xiqqaadhaan haa uumamu intermediatein akkamitti gadi buusa kan jedhu wanti ibse tokkollee hin jiru jechuudha. Wanti ibse tokkollee hin jiru. Gabaabumatti induced feed modeling kana fakkaata. Induced feed modeling kana fakkaata. Kan biraa sorry Logendekiin kana fakkaata. Kan biraa induced feed model ilaalla. This suggests that the active site and the substrate aren't naturally complementary in shape, but the binding of substrate molecule produce conformational change in the active site. Kuni maal jedhe jarri lamaan wal hin fakkaatanu. Garuu substratein yeroo dhufee itti bind ta'u maal uumaa active site irratti conformational change uumaa bocatu uumama. Yeroo substratein dhufee active site irratti bind ta'u jijjiirama bocaatu mul'ata jedhee lafa kaa'e. Sana booda substratein akka dhufee active site irratti bind ta'uu fi haalli mijaa'aa fi erga conformational change ta'ee booda jechuudha. The conformational change to also put the substrate molecule under tension. Conformational change kun maal godha? Substrate tensionii keessa galcha. Akka cinqamu, akka dhiphatu, dhiphina keessa galcha. Sana booda transition state keessa galanii activation energy lowered ta'a. Transition state kana keessatti maaltu ta'a? Reactantiin break ta'a easily. Break ta'a yookaan rejoin ta'ee bondii biraa uuma gara productiitti geeddarama. Sana booda substrate'ichi active site gadi dhiisa jedheeti ibsa. Wantichi kun Koshland kan jennu bara
namtichi yeroo jalqaba Scotland kan jennu bara 1958 dhiyeenya kana yaa waggaa 50 dura jechuudha. Waggaa gara 60 akkas 50 dura kan lafa kaa'e. Kun fakkiidhaan yeroo ibsamu jalqaba sabistireetiitti dhufaa sana booda active site irratti baay'ee ta'a. Yeroo odoon baay'ee ta'in dura conformational change uuma iddoo kanarratti jechuudha. Iddoo kanarratti conformational change uuma sana booda walitti active maal jenna intermediate product kan jedhu kun ni uumama. Sana booda isa kana gargar baasuudha waan ta'eef split ta'a sabistireetiin. Sana booda active site gad dhiisu jechuudha. Active site gad dhiisu jechuudha. Kanatti uumama. Most biologists now refer the induced fit model over the lock and the key model as it explain other property of enzyme. Biologistoonni baay'een lock and the key kana osoo hin taane induced fit model kana irra fudhatu baay'inaan. Maaliif inni hamma tokko akkamittiin akka lowered ta'u gadi fageenyaan ibsuudhaaf yaaleera waan ta'eef. More complete model than the lock and the key model kan. Rating the rate of chemical reaction is the rate of chemical reaction kan jennu rate reactantichi gara productiitti geeddaramuun. Rating kun ammoo enzymiidhaan controlled kan ta'edha. Molecular hammamiitu enzyme kanatti fayyadamee enzyme substrate complex uumaa sana booda gara productiitti geeddarama. Baay'inaan lakkoofsaan hammami jedhame yookaan sekondii tokko keessatti hammam reetiin isaa hammami jennee beekuudhaafi dandeenya jennee beekuu dandeenya. Kunis maal jedhama? Turnover rate dha. Maaliin reactantichi gara productiitti hammamitti geeddarame. The number of molecule of reactant that form enzyme substrate complex with each molecule of enzyme per second kan jennu kana rate of turnover rate jennee lafa kaa'uu dandeenya. Hamma reactanticha substrate complex molecule uume gara productiitti geeddarame sekondii tokko keessatti jechuudha. Reetiin enzyme garaagarummaa qaba. Asirra gabatee kanarraa ilaaluu dandeessu. Enzymiin baay'een isa kan mataa ofii ni qaba. Asirraa hubachuu dandeessu jechuudha. Enzymiin tokko immoo cofactorii barbaada. Maaliif barbaada? Enzymiin tokko cofactorii barbaada. Maaliif barbaada kan jedhu enzymiin qofaasaa si'eessuu hin danda'u. Qofaasaarraa yeroo tokko enzymiin active enzyme kan jennu qofaasaa miti. Molecular biraas kan itti ofitti dabalata. Tokkollee neither of which has enzymatic activity without tokkoon enzymatic activity qabu jechuu hin dandeenyu. Enzymiin tokko hoo molecular biraa ofitti hin dabalatiin ofiisaatii sirriitti si'eessa yookaan si'eessaa gaariidha jechuu hin dandeenyu. Isaan kun molecular enzymiin yeroo baay'ee dabalatu eenyu apoenzymiidhaa fi cofactorii. Apoenzyme jechuun pirootiiniidha. Cofactorii wajjin walitti dabalama. Maal uuma? Active enzyme uumuudhaaf. Pirootiiniin mataan isaa inactiveidha. Apoenzyme kan jennu inactive proteinidha. Cofactoriitti dabalata. Maaliif active enzyme uumuudhaaf? Cofactoriin immoo non protein portionidha. Cofactoriin kunis apoenzyme wajjin walitti dabalame active enzyme uumaa jechuudha. Yeroo apoenzymeedhaa fi coenzymiin walitti dabalamanu maal jedhamu? Holoenzyme jedhamanii waamamu. Asirraa kan hubachuu qabdan apoenzymiin maalidha? Non proteinidha. Ofiisaatiif inactiveidha. Cofactoriin non protein. Apoenzymiin proteinidha. Cofactoriin non proteinidha. Ofiisaatii immoo
inactiveidha jechuudha. Yeroo isaan walitti ida'amanu holoenzyme jedhamu beekamu. Cofactor kan jennu iddoo lamatti qoonna. Coenzymeidhaa fi mineraalidha. Coenzymiin maalinni? Coenzymiin maalinni kan jedhu organic moleculeidha kan baay'ee isaanii viitaaminii irraa dhufamanii sana booda enzyme irratti bind ta'anii catalytic yookaan dandeettii si'eessuu enzyme saffisiisuudhaaf kan gargaaranii jechuudha. Kan biraa gabatee kanarraa akkuma ilaaltu coenzyme garagaraatu jira. Coenzymiin kuni fakkeenyaaf nicotinamide adenine nucleotide kan NAD kan jennu viitaaminii niyaasiin irraa dhufe. Niyaasiiniin viitaaminiidha isa kanarraa dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf oxidoo reductase respiration keessatti akka kanaan duraallee oxidoo reductase kan jennu enzyme commissionii jalqaba yookaan tokko irratti argamu ta'ee hojiinsaa kaarboon haayidroojinii iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti dabarsuudhaaf kan gargaaru. Inni lammaffaa flaviin adeeniin daayiniklootaayididha. Riiboflaviin irraa kan uumame. Innis oxidoo reductaseidha. Maalidha? Haayidroojinii iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti dabarsuudhaaf kan gargaaru. Ispeeshaalii gubamiinsa soorataa keessatti baay'inaan itti fayyadamna. Enzymiin tokko tokko bakka mineraalli jiru yookaan albuunni jirutti kan dalagan jiru. Garuu albuunni kuni loosely enzyme waliin walitti maxxanuu qaba yookaan walitti hidhamuu qaba. Enzymiin kun fakkeenyaaf carbonic anhydrase mineraalli inni barbaadu zinc and +2dha. Maal inni kan fayyadu carbon dioxide bishaan wajjin wal nyaatiinsa uume sana booda hydrogen carbonatein akka uumamuuf sababata. Kan biraa alcohol dehydrogenaseidha. Kunis zinc ++ barbaada. Oxidizes alcoholidha jechuudha faayidaan isaa. Cytochromine oxidation C copper ++ yookaan copper plusidha. Innis hojiin isaa elektiroonii gara oksijiinii dabarsuudhaaf gargaara. Gubamiinsa soorataa keessa boqonnaa 5tti ilaaltu cytochromine complex C jedhamee beekama jechuudha. 3.2 kana fakkaata ture. 3.3 haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Yoo isinitti tole review exercise kana dalagaati comment irratti nu barreessa. Yoo irraa fayyadamtan ammoo subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma.